gara jabummaa ilma namaa abbaan keenya kan isin amma asirratti argaa jirtan kuni fuulbana 24tti wareegame yookaan ajjeefame jechuudha mana hidhaati baafameeti gara jabummaa mootummaan Itoophiyaa uummata kanarratti qabu hedduu kan nama dinquuf hedduu kan nama ajaa'ibu namni kuni nama akkaan ilmi rabbii qara'ee fi akkasumallee sheekotii gurguddaa jalatti ulamoota gurguddaa jalatti nama guddatee fi akkasumallee ganda keessa jiraatutti jechuudha nama hayyuu fi akkasumas nama rakkoo hawaasni keessa jirullee quuqama sabaa qabuu fi quuqama sabaa san gara walalootiin nama qindeessaa ture hawaasa birattillee dhageettii guddaa nama qabudha. Nama kana masgiida keessaa fuudhanii hidhanii mana hidhaa geessanii jechuudha mana hidhaati baasanii fuulbana 24 kalee malee guyyaa dheengaddaa jechuudha ajjeesan rashanan jechuudha. Isa qofaa miti nama lamaatu waliin rashanamee jechuudha. Kana xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad illeen uummata bal'aa biraan ga'ee jira barruu gabaabaa tokkollee jechuudha. Mee isallee isiniin gayaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftanii namoonni haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik sheer waliif godhuu hin dagatina daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo mee jalqaba irratti viidiyoo inni yeroo lubbuun jiru waraabee uummata biraan gahaa ture xiqqoo takka isin dhageessise yaada kiyyaa fi akkasumallee barruu gabaabduu namni gara Jawaar Mohammaditti ergeetu jira isii sanillee gabaabsee isinitti hima viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina viidiyoon kun kan yeroo inni lubbuun jiru waraabee jechuudha dhaggeeffadhamee viidiyoo. Alhamdulillahi dandeettii rabbiitiin har'a geenyee jirra kanaaf jajjabaadhaa nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu kanaaf hamilee keessan kulli rabbi haa guutu akkuma jedhetti mooticha daara lamaanii sadarkaa keenya ol fuudhee nullee qixxeessi namaanii ummata keenya saba keenya yoo nu nama ofiin hin jedhin namni akka nama nu hin jenne beeka rakkoon nu qabnu maali bal'oon nu qabnu maali maal godhuudha qabnu tokko kennan uf gaafatu feesisa tokko kennan biyyi tun nu qabdi nu biyya tana qabna biyyi tun nu qabdi nu biyya tana qabna yoo jiraanillee irratti jiraan yoo duunillee irratti duunu kanaaf biyya keenya irratti lammii lammataan godhin akkuma viidiyoo irraa dhageessan namoonni hedduun dhaga'ellee ture akkasumallee viidiyoo kunillee isin bira qaqqabee akka ture abdii qaba garuu mo'anillee yaada kiyya irratti kenna dajeetiin gara keessan fide jechuudha daawwattoota keenya viidiyoon kun kan yeroo inni lubbuun jiru waraabee uummata biraan ga'e waa'ee biyyarratti dhimma biyyarratti jechuudha akkana haasayaa nama turedha namni kun egaa nama jabaa akkaan hawaasnillee jaallatudha haala kanaan biyya ofilleetiif quuqama biyya ofillee haala kanaan nama dubbataa ture jechuudha kanatti aanseemee barruu gabaabaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad maxxanseetu jira mee isa kana isiniin gaha jechuudha Jawaar akkas jechuuni guyyaa kaleessa fulbana 25 maxxansee ture jechuudha anarra viidiyoo isiniif qopheesse jechuudha kanarraa ani gaafa battee urgeessa miskiina san harka duubatti hidhanii ajjeesan jarri tun namummaa irraa akka baate amanee har'aas miskiina bira masgiida qabanii hidhaa immoo baasanii rashananii jiranii jedha Jawaari jaarsi kun sheeka Gunjaa Roobelee jedhama maqaan isaati godina Arsii aanaa Martiitti jaarsa biyyaa jaallatamaadha akkasumallee nama sheeka Adam Tuulaa fi Sheek Adam Watar jalatti barnoota amantii hordofaa nama guddateedha jechuudha. Seenaa Oromoo fi barnoota amantii walaloon qindeessee dhiyeessuun uummata biratti dhageettii guddaa akka qabullee dubbatamaa jira jechuudha. Sheeka kana tibba darbee qabanii magaalaa abboomsatti hidhanii kaleessa mana hidhaati baasanii namoota lama kan biroo waliin jechuudha kaleessa jechuun fulbana 24ti kan inni ajjeefame kan inni rashaname jechuudha namoota lama kan biroo waliin rashanan maatiin isaallee reeffa fudhatee akka hin awwaallanne booyas akka hin teenye yookaan taziyaawwan jedhamu san akka hin teenye jechuudha
ni dhoorgan jechuudha qaama seeraati kanallee kan dhoowwe akka jedhamaa jirutti jechuudha. Sheekni kun yeroo mana hidhaa ture deddeebi'ee nu gaggaafataa waan tureef wal baranne jechuuni dubbatee jira jechuudha. Xiinxalaa siyaasatti namni barreeffama kana gama keessatiin kan waan itti erge natti fakkaata jechuudha. Yeroo dhufu mara obboloota keessan aangoo qabataniin waliigala biyyattii araarabuu waliigalaati biyyattiitti araarabuusa jechuun nama waywaataa turedha. Nama akkanaa kana gadheen hidhaa baaftee harka duubatti hiitee rashantee reeffa awwaala dhoorgite diinonni amma duraattuu gocha gadhummaa akkanaa Oromoo irratti hin raawwanne baalagummaa fi gara jabeenya jara kanaa achiin jechaan ibsuu jechi waan kana ibsu afaan Oromoo keessatti illee hin jiru jechuun dubbatee ture jechuudha. Namni kun xumura irratti obbo Taayyee Danda'a jecha armanee jedhu ergifatuuf ni dirqamee jecha kana ergifate jedhuuni dubbatee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Qaamni mootummaa daheeffatee mootummaa kana dahoo godhatee ummata keenya miidhaa jiru akkasumallee sheekotii biyyaa keessafuu yeroo ammaa kana abbootii amantaa irratti xiyyeeffatamee akka malee jechuudha. Namoota jajjabaa bakka namni xiqqoma hoo siyaasaa warri biyya keessaa kun dhugumaaf wawwaataa jira yeroo namni waan tokko gaafate illee wanni waa himuu diduu fi kanaaf jechuudha. Nama xiqqoma quuqama sabaa qabu nama dubbii waa'ee sabummaa irratti isaan dura dhaabbatu miti xiqqoma waa'ee sabaa tana dubbatuu fi akkasumallee waan tokko jedhu bakka itti xiyyeeffannaan uummanni hin dhiisu inuma dhabamsiisa. Ani biyya akka Itoophiyaa biyya hayyuu nyaattu biyya xiqqaa ofii guddifatuu hin beekne jabaa ofii jabeeffatuu hin beekne durirraa kaasee hanga nama umrii amma gahe kanatti dhugaa rabbii argeellee hin beeku jechuudha. Baay'ee na gaddisiise duudii isaa kun dhugaa rabbii nama miskiina akkana nama bakka waa'ee namummaa malee waa'ee biyya ofiitiif yaaduu malee waa'ee sabummaa gandummaa akkasumallee amantii nama qooduu hin qabne nama nagaa kan nama biyyaaf yaadu akkanaa kana ajjeesuun hedduu namatti dhagama qoor-qalbii namaa cabsa. Qeerroon lafaa ol dhuftu dhaloonni isa boodan dhufu ilmaan keenya yookaan dhaloonni nu boodan dhufu walumaa galatti maal ilaalaa guddata maal yaadaa guddata maaltu sammuu isaanii keessatti seef ta'aa deema kan jedhuu fi dhaloonni kana boodan dhufu akkam ta'a jennee yaaduufillee fi baay'ee nama dhiphisa daandii namatti cufa dhugaa rabbii akka itti yaadu nama dhoowwaa jechuudha. Ilmaan ufiitiif akka itti keessee waa darbiftu akka itti waa keessee bira darbitee ilmaaniif waa lafa keessee itti darbitullee yaaduu dhugaa rabbii karoorsuu miti itti yaaduun nama dhibaa jechuudha. Maaliif namni yoo nageenya sammuu qabaate yoo nageenya qaamaa qabaate waa biraa dubbata. Namni keenya waan tokko yaaduuf waan tokko karoorfatuuf karoora san raawwii itti godhuu fi nageenyi barbaachisaadha. Nageenyi sammuu ni dursa, nageenyi qaamaa ni dursa. Kun yoo hin jiraanne immoo gaafati waan tokko yaaddu, gaafati waan tokko karoorfattu yoo lubbuu tanteetiif barbaadamtu si galee hedduu nama dhagahama jechuudha. Hundaafuu maatii fi firoottan isaa rabbi haa jajjabeessu, isallee rabbi warra jannataa haa godhu, rabbi itti haa araaramu. Sila kan du'e hin deebi'u kanuma hafeetu hafa addunyaa irratti. Hundaafuu warra dhiiga kan kee rabbi haa baasu jechuu barbaanna. Maatii isaa rabbi haa jajjabeessu. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota viidiyoon gabaabduun irra isiniif qopheesse kana fakkaatti jechuudha. Xiinxalaan siyaasalleen guyyaa guyyaan Obbo Jawaar Muhammad rakkoo hawaasni Oromoof Oromiyaa keessa jiru saaxiluu akkuma itti fufeetti jira. Namoonni guyyaa guyyaan oduulee babbareedaa oduulee dhugaa quuqama sabaa qabdan qaama mootummaa keessaa ta'u qaama mootummaatiin alalleen haa ta'u jechuudha. Haala kanaan hayyuu keessaniin gaa jirtanillee baay'ee galatooma. Hawaasa ofiitiif quuqamuun tokko kanuma jechuudha. Kilaashii qofa fudhatanii bosona dhaqanii loluu miti. Inuma sabaaf qabsaa'uun sabaaf quuqamuun
guddaan isa kana jechuudha. Diina keessa ta'anii hincitii diinaa baasanii hayyuu ofiitii kennuun waan guddaadha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya namoonni chaanaala keenya haaraa taatanillee subscribe godhaa, viidiyoo laayikii godhaa, yaada keessan koomentii jalatti nuuf kaa'aa. Mee viidiyoo biraa bareedaa qopheessinee hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.